Field Marshal Brano Jula yeroo Itoophiyaan filannoof qophaa'aa jirti ministeerri muummee biyya Ahmad jedhanitti hojii lagachuun gaaffiiwwan adda addaa dhiyeessanis muummee biyya Ahmad tarkaanfii biyya ganuuti kun jechuudhaan hidhaadhaan ammoo akka adabamu malanii fi hidhaan akka isaan mudachuu malu itti himuun dhagahamee jira. Field Marshal Brano Jula ajajaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa kan tahan akkuma ministeera raayyaa ittisa Itoophiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaatti hidhaan dhaabbataa isaan qunnamuun isaatis yookaan mudachuun isaanii afaan qabu jedhamu yeroo ammaan tana himamaa jira. Field Marshal Brano Jula garuu hidhaa waraana hidhattoota waliin gaggeessaa jiranii fi dhiiga wal dhangalaasuu caalaa filannoo gaarii ta'uu dubbachuun isaatis dhagahamee jira. Kunis yeroo Itoophiyaa keessatti filannoon marsaa biraatiif karaa nagaatiin gaggeeffamuuf deema. Lafa hunda wal waraansaa jira wanti jedhamuun jiru filannoodhaaf qophaa'aa ministeerri muummee biyya Ahmad jechaa jiranitti dhiiga wal dhangalaasuu fi waraana gaggeessuu caalaa irra murteessaan hidhaadhuma jechuun Field Marshalichi muummee biyya Ahmad ammoo isaan doorsisuudhaaf yaalanis hidhaa kan sodaanne dubbachuun dhagahamee jira. Field Marshalichi walgahiiwwan qondaalota ol aanoo biyyoota akka Xaaliyaanii fi Ameerikaa fa'aa waliinis torbaanota darban keessa akka godhatan dirqisiifamuudhaa fi dhiibbaan guddaan irra jiraachuun kan himame eegumsa jabaa jala akka jiranii fi maatii wajjinis wal qunnamaa kan jirre himamaa jira. Maddeen keenya keessoo mootummaa akka jedhanitti haalli Field Marshalichaa akka yaaddeessaa ta'uudhaa fi Field Marshalichi aangoo riizaayinii gochuuf yeroo garagaraatti ministeera muummee biyya Ahmad gaafatanis dorsisaawwan adda addaa masaraa mootummaa raakkiiloorra isaan mudachuu fi akeekkachiisni jabaan hidhaanis mudachuu mala kan jedhuu fi tarkaanfiin biyya ganuudha yoo fudhatame gatii guddaa kafaluun keessan afaan qabu kan jedhu yeroo garagaraatti ammoo gurra isaan buudhaan akeekkachiisni akkanaa kun isaaniif qaama kan ta'e Field Marshalichi hidhaa caalaa wanti asaanu hin jiru jechuudhaan hidhaa kan sodaanne dubbachuun dhagahamee jira. Ta'us ammoo akkuma Jeneraal Saarettis namicha kana kuchiisuu mala ministeerri muummee biyya Ahmad jechuun kanneen dubbatanis danuudha. Field Marshal Brano Jula qofa otoo hin taane ajajoonni olaanoo raayyaa ittisa biyyattii hedduunis waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun kan mufanis walgahii torbee darbee ammoo waajjira ministeera muummee biyya Ahmaditti gaggeeffame irratti hirmaachuu akka didanis dhagahamaa jira. Field Marshal Brano Jula bakka ambaasaadar Oduu Huseenii fi akkasuma Jeneraal Damballashii fi ministeerri muummee biyya Ahmad itti aanaa ministeera muummee biyya Ahmad Tamasgeen Xurunee fi akkasuma gama biraatiin ammoo itti aanaan paartii badhaadhinaa Danfaaraa argamanitti marii kan gaggeessan waajjira ministeera muummeetti ammoo fedhii waraanaa fi aangoo guutuu kan argachuun biyyattii gaggeessuu akka hin qabne dubbatanis Abiyyi isaan akeekkachiisuun kan dhagahame. Abiyyi filannoodhaaf yeroonii fi foolataa jiru kanatti Field Marshalichi aangoo akka hin barbaanne dubbachuun kun ammoo raafama jabaa garee mootummaa biyyattii gaggeessaa jiru biltsiginnaa keessattis uumee jira jedhama. Field Marshal Brano Jula daandii ministeera raayyaa ittisa Itoophiyaadhaa hordofuun isaanii hafan qabu jedhamuun Field Marshalichaa fi muummee biyya Ahmad haalli gidduu isaanii jiru gaarii akka hin taanee fi hariiroon isaanii guyyaarraan ammaachaa akka jiru akkasuma aangoo gallakkisuudhaaf Field Marshalichi fedhii qabaatanis dirqama masaraarra itti laatameen hojiitti jiraachuu isaanii qondaalli olaanaa mootummaa federaalaa tokko kan maqaan isaanii akka eeramu hin barbaanne odeeffannoo kana nuuf laachuun muummee Abiyyi fi Field Marshalichi haala hamaa keessa waliin jiraachuun isaanii himameera. Yeroo Kaayiroo loltoota ishee gara Soomaaliyaa bobbaasuuf karoorfattetti ministeerri ittisa Soomaaliyaa fi hoogganaan raayyaa ittisa biyya Soomaaliyaa daawwannaa hojiitiif Masri galuun isaanii gabaafamee jira.
Kaayiroon afeerraa Maqdishoodhaaf gooteen ammoo Finfinnee guddoo mufachiiftee jirti kan jedhame ministeerri raayyaa ittisa biyya Soomaaliyaa Ahmad Fiqiidhaa fi hoogganaan raayyaa ittisa biyya Soomaaliyaa daawwannaa hojiitii fi walitti dhufeenya tarsiimoo tumsa nageenya naannoo cimsuudhaaf jecha ammoo wiixata kaleessa Masri galuu maddeen mootummaa kan gabaasan. Daawwannaan kun Masriin ergama gamtaa Afrikaa jalatti rakkoowwan akka loojistiikii fi maallaqaa mudate deeggaruudhaaf loltoota gara Soomaaliyaatti bobbaasuudhaaf yeroo qophaa jirtutti kan taasifamedha. Dabalataanis yeroo ammaa kana Masriin sababii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti Itoophiyaa waliin wal dhabdee siyaasaa keessa kan jirtu yoo ta'u bobba'iinsa loltoota gara Soomaaliyaa taasifamuuf qophaa'e kun ammoo tooftaa dhiibbaa siyaasaa naannoo Itoophiyaa waliin qabdu qolachuudhaaf ta'uu mala jedhu xiinxaltoonnis. Kaayiroo guddoo ammoo kan balaaleffatte Finfinnee waraana Soomaaliyaatti erguu irratti Maqdishoon ammoo dursiteetu gaafii dhiyeessite jedhamaa jira Kaayiroof waraana simachuudhaaf. Kunis ammoo Masri gaanfa Afrikaa keessatti loltoota ishee babal'isaa jiraachuu akeeka kan jedhan xiinxaltoonni. Ta'us xiyyeeffannaan imala kanaa ammoo tumsa waraanaa cimsuu, humnoota Soomaaliyaa leenjisuu, dandeettii ittisa biyya Soomaaliyaa guddisuu, tasgabbii naannichaa deeggaruu irratti ammoo kan xiyyeeffatan ta'u maddeen gabaasanii jiru. Qondaaltonni imala kanaa itti dhiheenyaan keessa beekan akka himanitti humnoonni waraana Masrii yeroo dhiyootti gara Soomaaliyaa bobbahuudhaan leenjii waraanaa loltoota Soomaaliyaaf kennuun akkasumallee hojii nagaa eegsisuu irratti ni hirmaatu jedhamee eegamaa kan jiru yoo ta'u Itoophiyaan ammoo guddoo kan mufatte afeerraa Masriin Soomaaliyaadhaaf goote. Kaayiroo fi Maqdishoon hariiroo cimsataa jiran kanarratti dubbiin ammoo ministeerri ittisa Soomaaliyaa fi hoogganaan raayyaa ittisa Soomaaliyaadha. Gama Kaayiroodha mariidhaaf imalan kun guddoo Finfinnee mufachiise. Biyyoonni ollaa ta'anis akka ammoo ija baasanii gurra qeensanii dhaggeeffatan godhaa jira kan jedhame deeggarsa waraanaa guddaa Kaayiroon Maqdishoof gootu keessaa inni kun isa tokkos jedhame yeroo ammaa himamaara. Suudaan meeshaalee waraanaa barbaacha Raashiyaaf buufata doonii waraanaa laachuuf waliigaltee waggaa 25 dhiheessuun ishee dhagahame. Mootummaan Suudaan Afrikaa keessatti buufata doonii waraanaa isa ammoo kan jalqaba Raashiyaa kan taasisu biyyichaaf laachuudhaaf waliigaltee waggaa 25 dhiheessuudhaaf jijjiirraa kanaan ammoo meeshaalee waraanaa haaraa argachuudhaaf The Wall Star Journal gabaasee jira. Waliigalteerra yoo gahame Raashiyaadhaaf faayidaa tarsiimaawaa akka kennu kan himame. Buufanni doonii waraanaa kun Ameerikaa akka Raashiyaa fi akkasuma ammoo Chaayinaan buufataalee doonii Afrikaa irraa fagaatan barbaaduuf oduu gaarii akka hin taane ibsamee jira. Waliigalteen Suudaan aangawoota Raashiyaa fi onkololeessa keessa dhiheessite jedhame kun ammoo Raashiyaadhaaf mirga loltoota hanga ammoo 300 qubachiisuudhaaf dooniiwwan waraanaa haga 4 buufata doonii Suudaan yookaan iddoo biraatti ammoo kennuudhaaf yaada dhiheessuun kan eerame. Jijjiirraa kana ammoo Suudaan meeshaalee waraanaa ammayyaa qilleensarra Raashiyaa fi kanneen biroo ammoo gatii madaalawaadhaan fudhachuun wal waraansa biyya keessaa garee finciltoota biyya keessaan ishee ammoo mudachaa jiru qolachuu akka barbaaddu ibsame. Suudaan meeshaa waraanaa haaraa akka barbaaddu kan ibsan aangawoonni Suudaan waliigaltee kana Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaatis akka hin jaalanne himamaa akka jiru. Miidiyaan guddichi yookaan ammoo joornaalli kun kan saaxilan haala kana fakkaatuun Suudaan buufata waraanaa kan dooniidhaan laattee fi Raashiyaaf meeshaa waraanaa ammoo gurrachuudhaan hidhattoota injifachuuf murteeffattee waliigaltee tokko dhiheessitee jirti onkololeessa keessa jechuudhaan yeroo ammaatti The Wall Star Journal gabaasa baasee keessatti ifoomseeraachuunis gabaafameera.
Gamtaa mootummoota wayitii sarbamiinsi hidhattoota humna dafee qaqqabaa Suudaan RSF hammaatetti gargaarsi namummaa tattamaan Suudaan akka seenu waamicha dhiheesse. Gamtaa mootummoota gargaarsi namummaa lammiilee nagaaf akkasuma sochiin hojjettoota gargaarsa namummaa rakkoo malee akka mirkanaa'u qaamolee Suudaan keessatti gamaa gamanaa ammoo wal hadhaa jiran meeshaalee gurguddoon kan gaafate. Kunis wayitii lolli humnooti hidhattoota Suudaan Repair Support Force yookaan RSF jedhaman namoota hedduu qe'ee buqqisaa jiraachuun gabaafamettidha. Dubbi himaan gamtaa mootummoota Steven ammasaa qaamolee lola kana keessatti wal hadhaa jiran gargaarsi namummaa sirnaan lammiilee nagaa bira akka dhaqqabu darbees hojjettoonni gargaarsa namummaatis nageenyi isaanii akka ammoo mirkanaa'uu fi gareen kunneen akka mirkaneessan gaafanna jechuudhaanis ibsa kennaniin imanii jiru. Dubbi himaan gamtaa mootummoota Steven ammoo wayitii gamtaa mootummoota haga dandee wantoota barbaachisoo ta'an jiraattoota kanaaf dhiyeessuudhaaf dhama'aa jirutti hanqinni baajjataa ammoo akka isaan hin mudannes akeekkachiisanii jiran. Kanaafis ammoo dhaabbileedhaa fi qaamoleen tumsa gargaarsa namummaa dabalataa akka taasisan waamicha dhiheessanii jiru. Walwaraansi Suudaan keessatti ebla bara 2023 raayyaa waraana Suudaanii fi humna hidhattoota dafee qaqqabaa RSF jidduutti jalqabe namoota kumaan lakkaaman du'aaf kan saaxile yoo ta'u namoota miiliyoona 12 ol ta'an ammoo qeerraa buqqisee jiraachuun gabaafameera.